Yooyyaa harka fuunee akkam jirtu nagaa jirtu hordoftoota keenya har'a qabxiin seensa yuunivarsiitii bara 2016 gadhiifamee jira. Qabxiin barattootaa gadhiifame kun namoota baay'ee rifachiisee jira. Innillee maalinni ibsa ministeerri barnootaa baaseen barattoota qormaatichaa yookaan immoo qormaata kutaa 12ffaa fudhatan keessaa parsantiin 3.2 qofti yoo darban parsantiin 96.8 kufanii yookaan immoo qabxii seensaa hin arganne jechuudha. Kana jechuun barattoota qormaaticha fudhatan 845,999 keessaa kan qabxii 50 ol fide barattoota 27,267. Kana jechuun barattoota 800 keessaa barataan 50,000 illee hin darbine jechuudha. Kuni kufaatii guddaa fi wanta baay'ee nama rifachiisudha. Maaliif kufaatiin kun kufaatii barattoota qofa osoo hin taane kufaatii biyyaatis. Kufaatii kanaaf eenyutu haa gaafatamu? Barattoota moo? Barsiisota moo? Biiroo barnootaati moo? Eenyu? Kunis gaafii keenya. Namoonni hedduun miidiyaa hawaasaa irratti biiroo barnootaa hedduu komataa jiru. Maaliif Birhaanuu Naggaa baay'ee barattoota qoosaa jira. Barattoota harka qalleeyyii fi maatii harka qalleeyyiitti qoosaa jira kan jedhanis hedduudha. Maaliif barattoonni maallaqa yookaan immoo qarshii qaban barattoota isaanii barsiisaa gaarii fi bakka gaariitti barsiifatanii qabxii gaarii fichiisaa jiran, barattoonni harka qalleeyyii immoo mana barnoota mootummaatti baratan qabxii gadaanaa kan fidaa jira yoo ta'u, wanti nama ajaa'ibu kan biroo immoo mana barnoota 3,106 barattoota kutaa 12ffaa qormaata fudhachiise keessaa manni barnoota 3,106 barataa tokkollee kan hin dabarsinii fi barattoonni hunduu kan kufan yoo ta'u, kuni sakatta'insa guddaa kan barbaaduu fi mootummaan gadi bu'ee barattoota qofarratti harka quba qabuu osoo hin taane barsiisotaa fi kwaalitii mana barnootaa keessa jirullee qorachuun kan barbaachisuu fi ministeerri barnootaas qormaata akkamii akka baasaa jiru of qorachuun kan isa barbaachisu ta'a. Gara biraatiin sagantaan riimidiyaalii hin jiru jedhamee ture. Bara kanas akka jiraatu ministeerri barnootaa obbo Birhaanuu Naggaa dubbatee jira. Gama biraatiin barattoonni qabxii keessanii yookaan immoo bu'aa firii qormaata keessanii kan laaluu dandeessan guyyaa boruu sa'a 12 yookaan immoo lammaffoo sa'aatii 12 irraa eegaltanii laaluu kan dandeessanii fi karaan firii keessan ittiin laaluu dandeessan immoo weebsaayitii yookaan immoo karaa ergaa gabaabaa 6284 jettanii okay jechuun karaa SMS ergaa gabaabaatiin firii keessan laaluu dandeessu jechuudha. Gara biraatiin immoo weebsaayitii as description boxii jala isiniin keenya yookaan immoo iddoo komentii irratti isinii kenna, achirraa koppii gootanii karaa weebsaayitii biiroo barnootaatiin laaluu dandeessu. Weebsaayiticha iddoo komentii irra isiniif kaaya. Carraa gaarii isiniif hawwaa barattoota hunda keessaniif. Barattoonni qabxiin isin hin dhufinillee yookaan immoo barattoonni qabxii seensaa hin fidinillee qormaanni luukii takka yookaan immoo qormaanni takka jireenya keessan hin murteessitu waan taateef baay'ee akka isinitti hin dhaga'amne. Maaliif kun isiniif qormaata jalqabaati malee qormaata dhumaati miti. Ganaa qormaata hedduutu isin eeggata. Qormaata saniif of qopheessuu qabdu malee qormaata kana kufeettanii barattoonni yeroo hedduu wanta garaagaraa yeroo qabne argamaa isaan keessa seenuu hin qabdanii. Maaliif kuni jireenya waan ta'eef, jireenyi immoo karaa hedduun qormaata hedduu keessa darbamee success ta'uu ni danda'ama waan ta'eef, kanaaf akka of hin miine isiniin jedha. Hundaafuu barattoota hundaaf carraa gaarii isiniif hawwinaa. Galatooma.